nama kun kudha sadii olii barreessee qabaa jedhaa jirti. Namoota sanniin keessaa immoo namni torba haga manaatti dhufee barriinatti sa'aatii kam dhufan beektaa? Subii salaata subii azaana dhagaye ana uffadhee kaajuu bareetumaa dhagaye. Awus billahi min shaitaan rajim jedhee gisee gama. Ani ndoom ollaatu dhufeetiin salaataaf deemna akka inaan jedhan see eenyu jennan sagalee durbaa dhagaye. Awus billahi jedhe barii banee beektaa? Barii banee gabaa yaabeeti jennaani poolisiin jalaa bahe mana dhiisee beeyyaa. Makniyaatum Yusuf alayhi salaam Yusuf tarik kan telah itu ini letak kasih tu. Bisa berafi kan? Wadah rokunya na, wadah punya na maskir. Baru nak kuftar lagi. Efal lagu nagar tu sar bezaf rasu dia mana? Wadah maskir subi sakit je tenis. Zikr lagi. Semana saya. Taga fi debi boleh sakit nak nak kesati. Wahai garte kuma kurasa di sini beki kuma kurasa di fi sagalif torbata mi torba jadi refu kamen ni misalu kabacu dar debejira. Malif garte kota kota ni okir rakona majala dem tani barbad tani. Ammoo maaliif beekta yoo ta'e si inni gartee dhugaadhaan godhuu danda'a. Maaliif keessa beektan kan jedhu. Dura tokkoffaa waa'ee akkanaa kanarratti keeka nama tokko bakka sirrii hin taane tokko yookiin ammoo waan namatti fakkaate tokko irratti yaada kennatuun keekaaf dhiyeessuun nama tokko AB isaa kutaakko tokko jedhamu sanii miti kun waan sagantaa miidiyaa irratti dhiyaatedha. Lamaffaa akka sagantaa halaalitti wanti kun kan inni dhiyaate jechuudha. Kabiraa obboleessa keenya kana xiqqeessuuf miti dhugaadha ilmi namaa kamuun mujaata. Sagantaa dheeraa gara sa'aat akka dheeratu kana miti. Jecha tokko si dubbatee namni jecha tokko sun ka dogongoraas ta'uu danda'a. Suni dhugaadha ilma namaa jechuun maanuu dogongoraa dagataa mujaata jechuudha. Anaafi atillee innillee namni kamiyyuu jechuudha. Mucaan dhugaanis ta'uu danda'a jechuudha wallaahi nasa. Garuu ammoo haa ta'u yoo dhugaa taate sagantaan kun sagantaa dhiyaatuudha malee saniyyuu akka sagantaa halaalitti akkaataa gaazexeessaan itti gaafatee fi akkaataa uffannaa isaanii itti dhiyaateef sagantaan sun akkamitti akka gartee inni qophaa'ee argaati jira jechuudha. Kabiraa waa'ee gartee Nabii Yuusuf kan waggaa kuma meeqa duraa gartee anarratti tahee jedhe anarratti deebi'ee jedhe laala gaazexeessaan isa sirratti deebi'ee gartee tahamee anarratti tahamee anis gartee akkaatuma gartee Nabii Yuusuf santallee jalaa fiigee jechuun masgiida dhaqeessee utuwallee akkas ka jedhudha. Keessattuu wanti kun gartee karaa internaashinaal afaan Amaaraatti afaan Oromootiin wal keessa haasa'ame karaa afaan Amaaraatiin beekii kan afaan Oromootiin isin dhageettan kanarra guddaadha. Gaazexeessaan isaa sanii innillee yeroo deebisu haala sanii jechuudha. Garuu irratti qabisiin hin ciramne duubaan irratti hin jirre akka Zuleekan Nabii Yuusuf irra jirti sanitti irratti hin jirre akkasuma gartee beerrilleen harka ofirratti hin jirre saniin xiqqashoo garaagarummaa qaba. Karaa biraatiin ammoo Nabii Yuusuf irraallee waan inni guddaa tahee maalinni kuma kudha sadii ga'u gaafsan beerri gartee Zuleekaa walitti waamte suni beera kuma kudha sadii akkas ga'uu miti jechuudha. Beera muraasa warri harka ofirraa cire sunniin jechuudha. Gara tokkoon kan Nabii Yuusuf illee caalaa ammas inni biraa tokko maalinni ansilaayin rabbi sodaadhaaf yookiin guyyaa qiyaamaa sodaadhaaf garuu baadhee gartee kan waliin dhahee yookiin ammoo waaca barbaree mallaqa dubartoota si jaaladha jedhanii na waliin bultii ijaaruudhaaf murteessanii kana osoo gartee sobee mallaqa irraa kan nyaadhu taate magaazinni mallaqa kana biraa kan jiru. Asirratti kan ajaa'ibna si ta'e mucaan akkuma jenne dogongoruu danda'a. Abbaan sagantaa kanaa ediit godhee dhageeffatee tumaan dabarsuun amma kabbaa miidiyaati kan ajaa'ibsiise. Biroodkaastiin kun yoo kan isaa ta'e illee hin beekan. Yoo ammoo ajandaadhaaf taate akka sagantaa halaalitti maaliif dhiyeessanidha kan ajaa'ibsiisan. Kan biraa mucaa kana gartee yookiin ammoo gufachiisuudhaaf akkas godhuuf kanaafi miti. Waan jedheef isaaf rabbitu walitti beeka. Gara biraatiin ammoo wallaahi jedheeti jira. San dhugaalee ta'uu danda'a rabbi isaaf rabbitu walitti beeka. Dhiyeessuun sirriidhaa yaam yoo dhugaa ta'e. Yoo dhugaa ta'e maaltu irraa baratama? Maali faayidaan isaa? Ergaan inni dabarse maali? Wanni asirratti dabru tokko ergaa dabarsu mudannoo takka namaa qoodu. Waan bashannansiisaa waan kofalchiisaa yookiin ammoo waan ergaa dabarsu wayii ta'uu danda'a. Amma kanarraa wanni baratamu maalinni Nabii Yuusuf ta'uun isaa fakkeenyaaf moo gadaa keenya kana keessatti ilma Oromoo tokko keessaan har'a akka Nabii Yuusufitti waggaa kuma meeqa duraa mul'atee jira bakka Nabii Yuusufiin biraa mul'atee jira jechuudha moo wahiin biraa irratti bu'eeti jira jechuudha moo kuma kudha sadii akkasii keessummeessee nama adda maalinni ergaan inni dabarse maal barsiise ka jedhudha amma dubbichi kuni kallattii hedduu sirrii miti akkamattu isiniif gara jedheeti yaada bura akka gartee amantiilee tokko diraamaa ta'eetiin bara waan akkasii Sheekh Anwar dulloota waggaa 25 waggaa 30 gaani waggaa 35 gaan jedhan nu arrabsitan jettanii ajandaa godhatanii waan kana fuutanii as kaatanii dhukkee kaasaa jirtan bareeda dulloota isaan jedhan suniin eenyudha dura hubattanii dulloota warra social media kanarra taa'anii iyyaa oolan dubartiidha ulaagaa dubartummaa warra ofirraati gatani ani akkanatti hubadhe hin beeku garuu hubannaa keessan waanin ofii koo hubadhe isin hubachiisuun akka malee tasuma hin ta'uu yakka inni kuni ija kooti ani
akkasittiin arga. Kanaafuu akkam jennu reegaa jenneerra waan jennu waa'ee dulloota Sheek Anwaar jedhan asumarratti dhaabbatu. Akaawwiin galaan taatu waa'een kanaa asirratti dhaabbatu. Obboleessa keenya Isaa Arattaa obboleessa kiyya qaalii akkam fayyaa nagaa jirta. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Rahmanni fi nageenyi rabbi bakka itti jirtutti sirra haa jiraatu. Jaalalaa fi kabajaa guddaan siif qaba. Rabbiin kuffii keessaa si fide inni maal dadhaba. Gufachuu fi mucucaachuun kee maal na dhiba. Yoo gufattes yoo mufattes ilmuma namaatu gufata ilmuma namaatu ባጭበረብራቸው የብር መጋዘን እኔ ጋር ነበረ። አላህን በመፍራት የነገ የቂያማን ቀን በመፍራት አይሆንም አልኩ። እየጠየቁኝ ሀታ ወላሂ እምላለሁ። ቤቴ መጥቶ ክላሴን እንዲህ አንኳኩብኝ ሴቶች አሉ። እኔ ሳስብ አንዳንዴ መተት የተሰራብኝ ነው ይመስለኝ። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ባል ቤት እያላት ደውላ በስልክ ጀለጀለችኛል። ልጅ እያላት ባል እያላት አንድ ልጅ አላት። ባላ ማሻአላ ነው ሀብታም ነው። ደወለችልኝና ኢሳ እኔ አንተን አፈቅርሃለሁ። ምን ማለት ነው? አፈቅርሃለሁ። ግን እኔ ያችን ልጅ ማለት ነው የባል ሐቅና የልጅ ሐቅና የራሷን ሐቅ ግልጽ አድርጌ እያንዳንዷን ነገርኳት ማለት ነው። ይሄን መናገር አልፈልግም፣ ግን ከተጠየቁ አይቀር መናገር ኖርማል ነው። እኔ ከማግባቴ በፊት አግባኝ የምለው ስፍር ቁጥር የለም። ከ13,000 ሴቶች በላይ እንዳገባቸው ጠይቀውኛል። ሀታ ዲያስፖራ ከዱባይም ተጠይቄያለሁ። እኔ ኪስ ስልኬን ከየት እንደማመጣው አላውቅም፣ ማን እንደምሰጣቸውም አላውቅም። ከውጭም ደውለው ከአሜሪካ አግባኝ ያለችኝ ሴቶች አሉ። አንዳንዱም እኮ ብዙ ናቸው። 1300 ነው 13 ናቸው ወይስ 13,377 ደፍተር ላይ ነው እንደዚህ በመጡት ቁጥር የሚከትበው ማለት ታሪክ ሆነኛል። ቤት ያለው ጠይቆኛል፣ መኪና ያለው ጠይቆኛል። ሀታ ከአዲስ አበባ ውስጥ ምን የመሰለ ቤት አለኝና እዛ ሂድና ውስጥ ግባና እዛ ውስጥ ኑር፣ እኔ ከዚህ ያለውን ነገር ሁሉ ጨርስልሃለሁ። አሜሪካ ነው የምትኖረው። ያለውን ነገር ሁሉ ጨርስልሃለሁ፣ ብር የኔ ነው፣ እኔም ብቻ አግባኝ፣ ሰርጉንም እኔ ብር እሰጣለሁ፣ በእኔ ብር ትደግሳለህ፣ አብረን እንኖራለን።